Malee sagantaa afaan Oromoo jedhanii akka qilleensarraan baane dhoowwaman akka Sheek Muhammad Rashaad Abdulle himanitti gaafatan kun raadiyoon Moqaadishoo Qoqa Jumriyaa Dimokiraasii Somaalee Sharaqa afaan qottuuti jedhaniiti sagantaa isaanii jalqabaa kan turan. Gaazexeessaa Hayyuu Abubakar jedhamutu dhalataa Harargee Lixaa kan Carcar kan ta'e sagantaa afaan qottu jedhee guyyaatti daqiiqaa 10 raadiyoo Moqaadishoo irraa afaan Oromootiin tamsaasuu jalqabeen. Qophiileen gaafata raadiyoo Moqaadishoo irraa uummata Oromoo gara baha Oromiyaatti argamuuf dhiyeessaa turan qophiilee haala yeroo waa'ee barnoota odeessa garagara qophiilee bashannanaa fi kanneen biraati turan. Dhiyeessitoonni qophiilee kanaatis Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdulle, Umar Ismail Malka, Abdoo Musa, Aisha Ibrahim, Usman Qali, Abdusalaam Siyyoo Bareentuu fi kanneen kana fakkaatan turan. Weellistoonni Oromoo bebbeekaman kanneen akka weellisaa Shantam Shubbisaa yookiin Muhammad Ibrahim Wadaay, Bahatan Mahamud Sheek Mahamud Boke, Yoonis Abdullahi Artii fi kanneen biraatis gaazexeessitoota eeraman kanaan waliin hojjechaa turan. Dura dursoo kan mas'uulee warreessaa uummata Oromoo dabarsee bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa hambilisummaan beene firra taa'ee mugaa rakkoon nurraa hafti bal'oon nuuma dhufti waliin nu haa fiduu dirree bal'oo irratti waan tokko dalaguu tokko taa'ee nyaata ifitti eeguu rabbiyoon jaalata rakkoon nurraa hafti bal'oon nuuma dhufti waliin nu haa fiduu dirree bal'oo irratti. Akkasiin qabsoo eegalee sagantaan afaan Oromootiin raadiyoo Moqaadishoo irraa dabraa ture sun daqiiqaa 15 qofa tureen suutaan gara daqiiqaa 30tti ol guddachaa dhufeen. خلين قبادة خلين بلبل خلين قبادة خلين بلبل خلين قبادة خلين بلبل خلين نقول خلين قبادة خلين بلبل خلين قبادة خلين بلبل خلين قبادة خلين بلبل خلين نقول تزادو بني سمان يوي من أخبار القدرة أخبار القدرة سبرا راسكم تمنى خفاف سكم سبرا mana kan Sagantaan afaan raadiyoo Moqaadishoo irraa dabraa ture sun qabiyyeensa gariin sirna mootummaa Haayile Sillaasee kan balaaleffatu waan ta'eef ayyeenaa siya har'a yeroo gadi olla achi olla saganticha kan ta'e. Maali suju? Dua tanah orang berdua di sini kerja sana. Ayo duduk tinggi rumah kami. Wajah hadu kan guru tu. Khadijah ber. Hai, ati duduk Khadijah kan guru beda sama guru ba. Duduk Khadijah apa? Khadijah dulanin di beda guru. Nama Khadijah. Easy. Kami kararan negara tahu duduk Khadijah. Nama Khadijah ni tu. Hai, lele. Lagi. Dubin abah kabin. Lagi sami. Terbang kenapa orang lagi emas? Dubin abah kabinnya sinjebo. Artinya wajah sudah nama dia kararan negara tak? Nuas baka. Nuas karo urusan. Semua negara tak jadi semua tu. Tak kasih dia tu. Wailale
kootu lelee. Wayi haramayaa daayitee tooni lubbuu hin qabne. Faranjichaa tolchee dalagaa hin qabne. Hiikaa siin baana? Akkasiiti. Eega gaafattee siifi Khadijaa bira qottan. Akkam gootanii irraa dongoraa turan. Hai. Yaa Abdalla ni beektaa? Haayoo jijjiiramaa dhufe moo? Bar anaa kana fanjii kana bar. Bar waan hin jiru maan godhaa bakka maan hin gaanii. Booyi duratti raas baay'inaa isa hojii guddannee gaafa nuti eeruu arraan tana eeruu amma dongora jenne eeruu amma asirraa eegallennaan Akuti an dhabbaateeti. fuutee achumaan nagarta. Fiinti lama liimi haroo. Bakka asiin kutee achumaan hin baan. Dubanni limtee taanoo? Hai. Wayin takka diyyaa wayin siimee bar dubbiin abbaaf qabeenya giseen siin jee. Wanatti mi deerree moo? Wayi qoree. Oree gaddu gaa eeruu tana oree jira. Bar ooyiruun xiyyeetuun addaati. Hiikaa fanji. Dhageefa. Haayoo. Bara Khadijaa. Khadijaa jechuudha. Haa. Dongorri naan jettee naqa jirti deemeen. Awween akkas godhe. Kam goote? Numaan galeef. Gallaan intala. Anta akka silaan akkas beeka yoomiin numaa hojii bira taa'ee. Farfanjii barana ajaa'ibsiistee barana. Sintu ganda keenya keessatti waa hundaan sii cimaadha. Gugaa kun jaartii sii matte. Ajaa'ibana taateen farfanjii. Sanii miti. Galgala ifaanuma qabsiifanne akka ati heddeetti. Haa ifaa waayi. Ifaanuma qabsiifanne. Akkasuma. Duraan firaasha tolfanne firaasha tokko. Firaasha guddaa san hin garree. Firaasha irratti haayoo. Firaasha guddaa san ni tolfanne duraan. Eega firaasha tolfanne halafatti wajjin jeetu Lafuma dongoroo galta. walli irraanfanne naan jette kasi seenan irratti jette dubbiin. Haa. Seenan irraa Amma seenan irratti irra. tapha seenanaa namni irraanfatu naan jette. Wayin akkas godhe kaane. Haayoo fanjii. Fanjii. Eegaa jireenallee. Haya. Ambooroo rabe waal tuulaa jalaan kaas. Waayi fanjii. Horii jala. Dongoraan idaa birii jechuudha. Bakkaaniin geessin ta'e bakkaan. Bar isii dhuftee hin dubbanne waa'ee dongoraa bar duraan akkatti ilaalan naa jijjiira. Na ittee bira siin himne malee naa jijjiira dha baqaan ani yookaan biraan deemaa dongoruu sirri agartee sirri dongoruu beekuun heerumaa ittee. Waan itaatis hin beekne waan itaatis hin beekne isin. Dhageeka. Haya. Eessa rafne ni beektaa? Naa ajaa'ibsiteerra. Gama gubbaan rafne mana. Gama jalaati ganama. Horii jalaa hin ka'een siin jee. Dongora waayi fanjii. Hai. Duba maaltu maal ta'aa? Sanii booda duba sii mattee maddoo. Sirrittiin gakkaa'ee fi kan. Sirrittiin gakkaa'ee. Intaltichi booda. Hanganama ni hungarre isi. Eessa qotte? Yartuu sak taate. Shukkumte. Hayya. Irraan si keessa hin jee lafa tanatti solloyse. Bismillah fanjii gaa arra. Maal jeetiin si himsa hangaani beeytaa mala kiyyaa bakka hangee jennaan bakkuma hanga'u hin beeka. Intal namaa ni miidhee waan guddaate. Akka namoonni hin deemne dongorte. Amma na biraan jirtu haa. Hai. Jaar hojii jira joote haa. Ati silaanaaf hadi hojii jira dhageesse. Hai garuu makka nan komanne gaa amma sii dongorii naan jette. Miti gaawoo. Warri soddaa si gaafate gaa. Hoogaa. Abdallaa dongorii naan jeeti akka malee dongoree ettee gaa nuti maqaan balleessin. An akkasii miti. An jecha jettee namaan beeku nu beektaa midalla. Siin beeka. Sadi siin beeka. Saniifuu an bakka hangee naan jennaan intala bakka maanii hin geef. Isiifuu taate. Bakka naan geenye. Bakka naa geettee dhuftee hiru lolteeti. Bakka hangeenyaan deemte. Isii wayii deemte. Haa. Ganama tanuma sak taate tana. Warri isaanii fuudhee miidhama see. Maal miidhama seeti? Horii jalaa nu fuudhanii bara horii jalaa anis. Lachuutu. An akkanatti luqtee kana horii jalaa fuudhanii isii. Isinii falti naaqate. Bara isii inni isii fuudhaniiti. Wadala keenyaa fi warra Abdallaa Ahmadeetiin geessan. Dilaan ishee kumtu guutuu isii qofti. Isin achitti waan miidhaa keessa galtanii jirtanii jechuudha. An bara achi rafnee maal taasinu kaaseen jeeruu fi ulaa jala. Hayya. Wayi fanjii taasuma. Duba marra Akkasiitiiti. Duba marra keessamma. An takka maalitiin beekta kaara qeellaa leesiidha. Dhihixee laaluu qabda haati jaartii warra soddaa maal sin jaa. Abdalla intala namaa akkasitti halkan shukkumaa bulee akkasi qaama kana solleessee fixee akkamittiin funuuna cufa irraa dhiiga cufa. Solleesseeti. An funuuna taajuun hortu dhiiga irraa akkamittiin dhaqee mana laala qaanyiidha. Saarkaan tumte moo juma rafte? Inni rafe gaaraa fuddiin beeka. Akkamittiin haadha abbaa fuula dura dhaabbadha ganda soddaa dura wayi jaarsa soddaatii fi haadha soddaa bira akkamittiin fuula isaanii dura dhaabban intala isaanii akkasii shukkumaa. Nama akkas gootee asirratti ulfaataa waan ta'eef. Inni ulfaata. Haala intala nama akkas gootee haadha abbaa biree juu haadha abbaan onnatanii si dhawanii. Obboleessin hundi isoo manca. Obboleessin hin dhaqin ofitti dhaqin. Hin dhaqu. Intala nama akkas riidee. Maaliif? Jaarsaa jaartii jechuun qiyaasitti halal jechuun bara gana amata meeqa jiraatanii. Qiyaasa dongoru malee ati dongoraa gaffa gajitaa akka namoonni itti nyaa jennetti. Abdalla sa'aatis dongoree naan jettee misuma afaan naan jee. Akkasittiin wayin siime tabiraa tanaan fuudheen sin jeela
loosha bishaan lagaatan intala namaa shukumtee nama argitee biraa fuuta. fanjii bar Eenyusa kana taane shukumee erga sinyaan ganti beeka. fanjii gaafide Way fanji. ana fanjii baaddaadha lash tokkotu taantu dhufa Bashbashi. bash dhalaan Billahi. dhalaa fi baajaaj Ha. jalan fiigan gizeetu kutte baajaajis kanuma biraa eeggatan jaan Hamni takka kan hojii kanatti nurgalaa takka kan nuti dindira. dhagayeen siime Ha. taamma dhufte tun Tanoo tanoo kan abba. laalloosha bishaan lagaa tanaan siin jee Way niin bareedeette fanji duba kamii waan akkanatti Miillisii kun? natti nimne gorri. miila gogorriiti fuullisii kun Bismillah. bishaan lagaati Haa ijumaan rakko gaan kijibaan. Miillisii kun? Laal dubbii namaa dhugaan isa balaalu yoo arge ejjetii yoo caalmanan. ni dhufti Irufte iru. ni dhufti ooyiruu Yaa bismillah la randa. ooyiruu ni dhufti ittisiini Way fanji. Osoo nuti takka kan gootu asii maal lama duru maqaan si eenyu ni beektaa Bismi way fanji. raasoo jedhaniin abuutuun wayita akka saniiti wayita akka hadiyyaati Raasas bulchiti. halkan kana laal akka na raafti laal Way. baadarkaa yoo rabbi sun si gaadhu Fanji duba karraaf maa bultee duba eeruu ta'e kun warra haraman eebara eeruu ta'e ama tokkote. Gaafa Khadija waliin bariisan. Gaafa gartee Khadija hin eegalinsan. Eeruun ta'e nagaya bishin gaafa namatti dhalti. Haraman qabda eeruun baran ammoo. Keessaafu tarbiyaa kana keessa. barraasoo Eeruu Allah keete eeruu ammadiif eeruun bakka kun asirratti haraman qaban fixaan tasaanii shanyii fixaan agaa godhan. Ta'e kun warra agaa hin goone maaliif eeruu? kanaaf biqiliinuu tokko tokkoon buqqee dhume raasoon siin jee dhadhaa durni beektaa kaa Ayyuun raasu. ayyoon raaftu sun kaa Akkasii raasti. raafteeti dhadhaa jala aannan jala Dhadhaa baasan. dhadhaa baasanii akka na raafteeti aannan baastee Isis raasaa hawwaatamattu numa. suuduboo Haddoo bal'isalachi warraasaa. barkadiyya Khadija taati feesisti kan dhageetti. raasoon ni dhuftiiti Haa. ni laal akkasitti siin jaati Way fanji. Saani takka dongoruu dadhabnee kun lama dongoruu deemtaa irratti. ati wayita baasaati ana fanjii ijoollee nan seenka Mee iruftimi? ni dhufti Nuti irri ilaalame. migaa abdal Haa. anta karaa sootan rabbi namaaf haa jiru malee Nadis meen. Allaal gaa na beeytame mala yerra. Harkaati malee nuti dubbina bareeddu. Laala jaartiin abba bareeddu. Jaartiin hafuudha bareeddu. aboo maalin jeesee Haa dhuftu ni gaa. dhufti Haa dhuftu mee walumaa Ola. laala. raasoo Maalonni taayi warra isaati. qoos maangattaa ila kunuoti gaa raasoon Raasoon tana. raasoon tana kun Raasuma dhugaati kam. Eesi warra ijoollee isaati. isii moo Tantu hanya. hunda keenya miti Haa. warra ganda warra gooroo maali gaa gooroo maali isa gooroo gamaa san kaa Goroo gamaa ganda amma muma fa'a. eewwaa Achi. ganda san isiin Maashaallah. ana fanjii nan beektu bakka hundi ni hin beeka Si duraa fixoo. hin fixin Si duraa fixoo. hin fixin Naatti aana. kan beektu wal barteeni isii dura Mee wal nu barsiisa. Raasoo. raasoo Nagaa. jedhanii nagaa Ati bisa raasoo. ni qaanfatti Qaanfatti. Kabajaadha. kabajaadha Hay raasoo. akka Khadijaatii miti Waa Khadija dhiise kaa Khadija bar gaafatti hin jirres bar naaf isin bar. eenyu jaaniin ni beektaa Haa. saahiba kiyya abdallaniinis wal baraan abdalla jaaniin Abdallah naaf inni saahiba. Yoo inni hin jirres nuti bisu hin deesse. Ee bira. maal Jechuun haa saahibaan. ooyiruu faa gisee dhufte Eegisee yeroo dhufte. dhufti abdalla jettee bira dabruu baanaan isaa Yoo si tolee na bira gortee rakkoon qabu. maal Akka fanjii siitoo sin danda'u. maal abdallaati saahiba dubbii wayi abdalla kan jaasan egaa ooyiruun deema Sanii miti bar naa taphanna Abdalla. abdalla ni taphataa bara fanjii hojii guddanne ijoolleedha gaafa ijoolleedha hojii guddanne nuti ooyiruu sirreessa hojii tiisaa guddanne gogorrii faa Guruppoo fa'aa wajji jala fiigaa turre. Waanti nyaataa turre. Waanti hojii qabnaa jiru inni Khadija faara sirri beeka jaartii duraa san hin garre wayi bar Khadija sirri beeka Khadija dhiisee nafattee akkuttee inni Khadija wajji sirri wal beekan har'a si harkeen isaa laalime bareeddu akkamis hin argitee mee beekuun ati dhuu dubbattaadhaati. Dhuu dubbata kisee keessatti faarsitu an. Yaa bar jaartiin abba bareeddu. abbaa maaliif bareeddu nama hunda bareedditiyya Eetu na bareedduudha tu nama bareeddu dhiisi. latti sitti hin bareedin Tun bareeddu dhiisi. sitti hin bareedin anuma bicha taa Nu bareedin geessi. Waliin nu geessi. nungeessu abdalla dubbiirraa taa'i ija banaa Bara godhatiin tokko hojjaa kana buufadhaa buufadhu Mee hojjaan bitaa hojjaan irraan fachiistanii bar. bari isii bareedaayi Oo Abdalla.
bareedina si sirraa faciise hanga waan hin jedhu gumaan godhaa beeta. Abdalla baasuun baafteera. Raasoon garuu haa tatabaatee miti. Raafteechi nama keessi. Duboo bakka aduun dhufaa waasin bira. Hin dhufin. Maal gootu nu bira? Waa isin ilaala haaruu isin hin yaamne. Maal raaltu biraa? Isuma fakkaata kan mi'aa bareedina. Dandami ilaal. Mee Oyiruu tanachi deemtee ilaalte? Akka oyiruu dhuftee keessa? Dhufne lakkee argamu. kun walaala eeruun fanjii tanadha. Kana labbi qillee kasaati. Tiyyaas kun walaala asuma ol laala eeruu deemsaa kun bira. Waan jettu haa bareedduudha. Amma laala siin oyiruun tunis teenya akkanatti la warra Abdallaa Ahmadii kana wajjinis wal daangeessina. Asin daangaan keenya jechuun asin warra Abdallaa Ahmadiiti. Asin Abdalla asin akkanatti Jamaali. Miti. Barta gamanaa kana malee tajaajila. Tanta Maama Muusaati. Muusaa. Nama nagayaati ollaan keenya dha. Isaan hundinuu Inni hotaan qabu. Uno tana kata saa guddoon tun tasaati la akkana akka toontu la. Kanatti ilaalan. Raareen tun. Hanqa moosanii kiyya. Eenyoo? Way asii raareen tun hanga manneen citaa salla. Akkanatti eenyu jila. Kaasoo ni eltee bar. Garuu eeruun yaara qaba malee eeruu guddoo laalti yaara guddoo. Tasaa kana bal'ina qabdi maree. Dheerina akkuma kotti. Yaasa yaasira qaba. Meeqa eeruu diyaa laalafame? Ilaalin tasaa. Hayaama eeruu diyaa laala eeruun diyaa bareedduudha eeruun diyaa singichi dhaabbatti. Haalee bareedu. Taa kanaati. Hojjaa sumaa dhaabe. Hojjaan isuma fakkaata kam? Gartee bareedina. Koofilasi. La. Maashaallah. Godhii siin jee bar. Wata kana rabbi nawaan. Amin. Annaa kunne maaliif na min jaa. Haay. Aboo shaayiin fuulumsi fakkaata kam? Naa buusa kasaa. Hay. Maal shaayii si qica? Aboo fanji. Shaayii naa qica la. Fanji tartana immoo. Hadiyyaan garree gaafa dhufte saanaa lafaan dhoyitee bishaan lafaan dhoyti. Tartana caalta jirta. Tana fuulasiitii fi amallisii olu fakkaata. Garuu wanni siidhaa dhugaa. Akka onnatti hin dongoringa. Igartaan bitun qacaleedha lafa riidee gaafi dura. Fanji. Saboota akkanaa si haa qabnu. Antarra sun gorsoo. Gaafatti gaa hadiyyaa. Dhuftee nutti himte. Akka malee dongortee gaa. Seeruu wayi isaan jiru. Raasooti yeelaa boba isaan ni jira. Asiin akkanatti ichi gorteeti. Jimaa sanni gartaami. Laala akkanatti karaa oyiruu warra Abdallaa kanas yoo kana gaddeemte laa asiin gadoo tanaas akkanatti. Ni jiree kan nagadi ibsa eerti yaa kan jira. Sanuma fuudhu. Akkanatti jima. Hay garsiisu hay. Gatai atin garsiisu. Lakki wajjumaan fuudhee barra wajjin. Gatai isin keessa. Agarsiisu dhiisa. Hay gatai lakki inni isin garsiisin ati isin qabdu inni si garsiisa. Kam jettasa. Raasoola qabeenya Harargee ni beekta. Jimaa qabeenya Harargeedha. Ati akkana deemteetuma jimaa kan hin caccabsee lafa kaayee tokko jiru guggugaa. Haan osoo hin taane jimaa guggugaa san guuratte. Ati maal qoraan hin jetta? An siin jiru. Qoraan duba dhiiraa fi dhalaa fi malee. Awwaan feeteen si fite. Qoraan bichaa miti. Qoraan maa fite taali. Hayaa ka'iiti akkana siin gaddeemi guuradhu. Barsi laa ruuza jirtaa misaati maaltu darare. Eeru diyaa silaa argaa kanallaa. Inni ilaala. Fanji. Yaa fanji wayi dubbii. Barta dheengaddaa san hadiyya laali gaamee bishaanuma isiin naan darbattee fuuluma isiin naan laaltu. Fanji. Akka tokko kisan ilaalee bifan. Shaayii naa qiccee gattaa'ii dhugi. Bareedina fuulasiitii fi bartee akkaataa isin hojjaa fiddeewu. Ajab jettaami. Ati numaa jaartitee si taate anoo maaliif naatoo hin deesin? Ajaa'iba garuu. Saayiba jaartiitiif si taate. Jaartiin ma fuute Abdul. Tana malee. Fanji. Fanji jaartiin ma fuute warra. Inna waa keessa dubbiin si harkaa wal dhoo jirti Abdalla naan jette. Akka tokko isaan jira barra. Maal akka isaan jira hojii wallaale. Garuu akkamitti dongoraa beekti? Sirra beekti moo? Reefu si dhumne beekaati gaafa deebuu deemtaa miti. Kaan wayi jechuun achi. Akka ayyoon xiyye dur dhadhaa raaftee aannan raaftee dhadhaa baaftutti akka na raaftee. Dhabbachaa bultaa jira. Akka nama salaata jiru dhabbachaa bultaa jecha. Us baarage. Ndan qabeera bilanii biiwa. Caqasi boo. Yaa Rabbi amataas nu tolchi warra facaafatee nagaa nyaatuus yaa Rabbi nu godhi ismis yaa Rabbi keessa nu kaaye akkuma baala nu garsiifte yaa Rabbi firiis nu garsiise qismi keessa nu kaaye yaa Rabbi biyya mootiin qabne nu geessin Akkasila. baala hin qabne jala nu teessisin Sirrii dha, mul'aa mini baala. yaa Rabbi nu garsiisin harree eegee hin qabne yaa Rabbi nu fe'achiisin farda kooraa hin qabne yaa Rabbi nu korsiisin yaa Rabbi ganda sheeka hin qabne nu geessin sheeka masgiida hin qabne bira nu geessin Masgiida darasaan qabne. qabne yaa Rabbi nu garsiisin darasaa kitaaba hin qabnes yaa Rabbi nu garsiisin yaa Rabbi mana jaartii hin qabne nu geessin jaartiin ikaan Jaartii karaa soofaa. Takkaraasoo san. baarree hin qabne yaa Raasoo bana moo hadiyya bana? baarree qooshaa hin qabnes yaa Rabbi nu garsiisin Aamin. qooshaa Sababii barakaa hin baanoo. qabnes yaa Rabbi nu garsiisin Aamin. yaa Rabbi siree irra nu baaftee firaasha irra nu buusin Hadiyyaaf deem. firaasha irraa nu Hadiyyaa diidi mana. Haa itti hadiyyaa diidi. Kunuuna seelaan dubbate hadiyyaa nu kaaftee yaa Rabbi lafa nu buusin Laamaa isin jee. isin dhaluu bishingaa keenya hin dhageessisin
harreen hin Gurbaan teenyumaa isaa teetumaa jiraam teetuma. gogorriin gaara Nama si beeku. kuteenyan dhageessisin Miila gogorrii. kun takka dhalteen masheentii Isi baan. kuteenyan dhageessisin Miila si baan. titiichin Gogorrii. deemu kanniisa keenyan dhageessisin Ha. gaangeen hin dhaltuu harree teenyan dhageessisin Aamin. ilma qaalii haadha abbaan goonees nun barsiisin Raasoo seenaa kan ijaan dhageessisin. goonees nun barsiisin du'aayii har'a mana Mustafaa Harawwee teenyee goone tanaatu Mustafaa Harawwee lamni Oromicha. yaa rabbi adawwii teenyan dhageessisin Dhageessisin. Subhaana rabbika Rabbil izzati amma yasifun alayhim. Iga. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا يا كريم يا كريم. الله باقامي شاء نبيان يا رب. الله يا رب نورك. أنا إسني قول إذا أنا محمد بكر أحمدي درتا أردا هرويت بسم الله الرحمن يا ربي Dubbii maraasoo di Khadijaa haasa'u. Seenaa firaasha irraa seenaa nun buusin. Seenaa irraa lafa nun buusin. Waa'ee Khadijaa haasa'u. Khadijaa haasa'u irraa haasa'u. Nama si beeku. Nabii kun hodhunne. Amma kaymee yeroon dabarte hay karaa dongoraa. Garuu wanni si dhaamu. Hay karaa Ija oyiruudha. Khadijaa laaltuu fi ijji raasoo laaltu walada ta'uu qabdi sii galee. Walad. Ammaas akka Khadijaa Dhageessiifin himaan. akka Khadijaa lafa riidee Dhageessiifin himaan. Khadijaa firaasoon walad. dongoraan ammaa. Akkatti dongorruus walad. Dongoraan haddootii fi raasoo walada ta'uu qaba. Dhageessiifin himaan. Khadijaa firaasoon walad. Akkatti dongorramtu walad. Bakkatti dongorramtu walad. Akkaataa itti tokkortu saala sirrii mistirii si mijeessu. Walad. Hundinuu walad. Hay karaa dongoraa karaa oyiruudha. Yeroon dabarte hay. Ya aboo qalee buraanaan baase jeetiin cimaa bira dabarsee garaa na goggoge. Wai cimaan garaa na goggoge bismillah. Buraanaan baase jeetiin cimaa bira dabarsee cimaan garaa waliin na qabe. Wai heexoo wai qoonqar fanjii. Bismillah sunan marreem yaa rabbi na gargaari garaa na goggoge. Fanjii. Wai garaa na goggoge alhamdulillah. Abdullahi Saadi mukaa kami gogogi. Wai. Maal rabbi si godhisa. Maaleetis fanji wayi eeruu ta'e malee maali ni jabaate. Boombiin ati lafa kaa'altu sun maal goyyuu. Raasoo nama guddaa dhufaan beektu raasoo eeruu tan dhufti. Mashaqaa rabbi. Ammaan tareen gadda. Caawaa kama isan jala keesse. Raasoo rabbi baasee aan dhaqee irra jedhee na jalaa kutte. Hayi na dhootee dimu. Rabbi na baase. Bakka jigaa kufuuti. Barfan jeetti garaa. Oomishaan ni dira akka Nagee buloo haasa. Halee buraanaan baase jeetiin eeruu dongoraa olee cimaa bira dabarsee eeruu dongoree garaa na goggogee. Biraan fanji goyyuu yaan dhufta fanji. Rakkoon qabu ni fuudhaan akaafaa kan ni fuudhaan irra laayin. Deemaa kan naa suraa fuudha. Ooyiruu miidhaan ta'e dinna qaddu boombi. Hayi kan godhate isa. Gosaa kan yeroo nama. Inuma goyyuu boombi ooyiruu ta'e keessaan dhufa oolaa. Rabbi na dirmadhu. Hakaabaa kamtu dandee fuudhamee inni maal jimaa guddaa abuu dururtu. Allahu akbar. Wallahi kana guddaa nagee qabdee anjuun kan. Abdallah. Rabbi sun sudah duduk kono rasa sang wanta kan. Ambon bi tan naddos dan do ko. Jikanya. Butuh kan. Nai kenya. Puri. Gaafa odaa gaafa fuudhaa yeroo ta'e meeqa keessatti amma niin beekamas boombii. Sibi ka. Fanji niin beekamaa boombii lafa keessa. Sibi ka dafu. Garuu amma takka yeroo ta'e keenya. Kau diamin. Arraa niin beekamaa boombii. Diam dulu dah. Diam dah. Agak apa kian apa dinagian? Gua sakan ini mau.